jechuudha. Mee akka nama waan kana hubateetitti akka miidhama muciyyoo tana agarteetitti amma nuti warra dubbachaa jiru tana irra waa hunda situ jakeetiin arge nuti qilleensarraan agartee yookaan suuraa agarree akkasii suukannoine atammoo bira dhayitee rakkoo fi miidhama muciyyoo kanaallee agartee akka nam tokkootitti muciyyoon tuni maal ta'uu qabdi jettameeti. Wallahi nama mana keessatti du'aa jiru yaa nama miidhamni guddaan irra gayaa jiru mee maal haa taatu jettee akka keetitti. Dhugaa dubbachuu fi mucayyoo miidhama hamaa keessa akka jirtutti natti mul'ata. Mucaanis akka ragaatti kan dhiyeeffatutu jira. Isinis waan gaarii dalayde jedhee yaadu waan tokko yoo argu keessan dhaqaati ilaala akka ragaatti inni illee ragaadha jedhee kan dhiyeeffatu jira. Already sansan yoo laaltu xiqqoo beeta haa ta'uti intala dubartiiti itti murteessuan siigalee hanga sadarkaa waliin jireenya keessatti namni mollaba namni mana tokko keessa jiraatu garuu gochoota garagaraa even osoo isiinuu gootee wantoota akkasiisan ofii isaati argitee akka ragaatti qabatu namni itti haa ergu waan hin beeku wantoota akkasiisan yoo laalu xiqqoo itti aaraan. Sabboontuutti jechuudha. Even hanga sadarkaa dhiigni irra narraa jedhaa jirtu kanatti wanta akkasiisan jedhanii ragaadhaan kana jedhanii viidiyoodhaan kanarratti ergan ka arge ani indoom katas gabbaa'e. Mucayyoon tun fayyama jirti miira akkasii keessa hin jirtu tarii miiruma aariitiin yaada jedhu fudhadhee ture. Mee Mubaarak WhatsAppii seeni garee lamaanuu even mucayyoon miidhamtuudha mucaan miidhee jira of course jala sararee ka dubbadhu kan maal ta'uu qabdi waan biraati siigalee maal ta'uu qabdi sun kallattii furmaata ka waloo waliin laal addatti Nuuraddiin isiin akkana ta'uu qabdi miti mucaan seeraaf dhiyaatuu qaba eega public irra fiddan siima mucaan kun seeraaf dhiyaatuu qaba mucaan seeraaf hin dhiyaanne taanan ammas waan biraati siigalee waan bira siigalee ilaala jechi kiyya siigala eenyu Oromoo sabboonaa baale mucaan seeraaf dhiyaatuu qaba irratti hojjetamaa jira obboleessi illee haga ilmi namaa namatti hanga sadarkaa harkaan ol qabatu gaanii jiran waan ija kiyyaan arge mana yaalallee fuudhee geessee jira obboleessi nan geessine haa jettu. Sabboontu na dhagaa jirta miti fuudhee si geesseera obboleessi. Engadda sana rukute na geesse sani engadda na rukute. Natti bilbilee mana yaalaa geessinee jirra. Nuuraddiin ani mucaan humna kiyyaa ol ta'ee jira. Nan dhaga'u dheerri akka barbaade haa godhu. Asli ol galchaa namni jedhe obboleessi jala sararee sitti obboleessi akkana Nuuraddiin akkasii osoo hin ta'in obboleessallee fiddanii haasofsiisuu dandeetta. Waan an haasa'e kanaan ala haasaa taanan waan biraati. Riyaalitiin jiru kana. Ammallee ila Nuuraddiin waa wayitu jira hamma sima durattiin haati manaa gurbaasanii osseentee turte mana kana keessa gaafa isiin dhugaa kana himuudhaaf deemtu asirra rukutamtee asirra gabbuute ija uummata kuma lama as jira duratti rukutamtee gabbuute muciyyoon tun amma dubbiin kun yoo garteetiin dubbiin kun kaafame rakkoon biraatu yoo muciyyoo kana irra qaqqabe hoo itti gaafatamaa waan kana eenyu ta'uu qabu. Anamma waa tokko na dhiba beetani public marra fiddanii faasaa jira malee asirratti amma akkaataa kanaan kallattiin furmaata hin jira jedhellee yaadu walumaa galatti biyya seerri jiru keessa jirra anillee mucayyoo san argitee amma sa'a tanarra qaama dhimmi ilaallatu gama poolisiitiinis haa ta'u gama argiteetiin qaama mootummaa keenya kas jiruutiinis haa ta'u kallattii kaa'uun inuma danda'a mucaan tiisise bal'icharraa kaasuu hin danda'u na qaamni birallee akkana gochuu hin danda'u akka amma ila Nuuraddiin keenya dhugaadha akka biyya seeraa keessa jirtanii beektanii muciyyoon tun dubartiidha kaleessa illee wanti isin sitti iyyattee gartee tokko nama dura jirtanii lammaffaa nama seeraati waraqaa seeraa qabdaa muciyyoon tun nama waraqaa seeraa hin qabne mee muciyyoon tun yoo kaatee gara seeraatti deemte haala kamiin gara seeraatti deemuu qabdi amma yaada mucattillee yaada hurrii buufti malee mana san keessa teettee kan Nuuraddiin hin barbaachisu kan imbaasiin barbaachisu sagal bilbilattee poolisii waamattee rakkoon kiyya kana godhe kana kunoo evidensiin jiru kana jettee jala qabuu dandeetti jara na maaliif dubbii onnoo gootan. Okay? Isuma kana bare amma muciyyoon tun dubartiidha mee homa kana iyyuu gartee sitti dhiyeettu jira waan biyya seera biyya sanii situ beeka kaleessa illee kana waamatte maa kanuma tartiiba godhini fa'a. Stop. Obboleettii keenya gaaffii si wajjin godhaa tokko.
yaa rabbi haqqana dubbisi namni kun dhiyaachuu qaba dhiyaachuu qaba rakkoo qabu garuu obboleettii keenya waan asi gaafadhuuf deebinaa deebisuudha qophiidha Inshallah rakkoon qabu. dhugaa dubbannaa dhugaa dubbanna shi anaa waliin dhugaa dubbannaa ani tokkoffaa waanan keessa galuuf waanan keessa hin galle qabaan tokko namni miidiyaa guutuu na beeka waanan keessa galuuf waanan keessa hin galle jira wannan keessa galu maali moo wannan keessa hin galle maali ka jedhu laalla siifanii ol naa deebisa obboleettii keenya dhugaa kee sirreessina dhugaa kee sii baamna shi dhageesse dhugaa kee sirreessineeyyi dhugaa kee sii baamna tokkoffaa siifanii galchaa tokkoffaa ati dhugaadha amma dubbiin dubartiin aartee himattuu fi dubbiin dhugaa waladda si galee bareechi gadi fageenyaan dhimma fidboorraa dubbatamu yoo jette dhugaa riyaalitii dhugaa isa kan rabbii jiru anamba wanaa ta'an jiru keessaan ragaa funaanaa jira keessaan ragaa funaanaa ture ragaa guutuu dhibbatti na bira ga'ee jira ragaan guutuu jechuudha akkiti mataa jirtu kunii fi akki taateen sun taate waladda tokko jechuudha yaa rabbi dhugaa dubbachiisa an dubartii ija kooti dubartiin haadha kooti obboleettii kooti haadha manaa kooti WhatsApp baba dubartii yeroo gargaaru dhugaa irratti dhugaan qabdu taanaa waa tokko gochuuf hin danda'an ittiin warra kaan barsiisa malee keessaan gaafa doratan keessaa wanti jedhamu hin jiru paablikii irratti footoo namaa kanatti keenyee barbaadaa jirra shiftaa jenni obboleettii kiyya gaafa talabaadhaa baatu jalqaba ofii baate moo isa si baase ilaa dhaggeeffadhu gaala waan asi gaafadhu irratti ragaa qabaataan si gaafadha yoo ati lakki jettee karaana dabde kijibduu jedhee si geggeessa jechuudhaan soban jaalladhu dhugaa irratti si gargaara dhugaa dubbannee dhugaa irratti ol gargaara bakka si miidhe qabaa bakka si miidhes bareeraan keessaan dhibbatti bakka si miidhes bareeraa akka ati miidhamtes bareeraa akka maallaqni sirraa nyaatames bareeraa akka waliin jiraataa turtanis bareeraa akka jaalalaan wajjin jiraataa turtanis bareeraa waa hunda naasofsiisin dubartii yeroo gargaaru dhugaa irratti malee akka dubartiin baddu yookiin molattee akka barbaadde jiraattee kaatee dhuftee bor mubaarak jennaan nama 2 walitti qabadhee geema kiyya dhiisee waa hunda dhiisee afaan banee asii falmu miti an cubbuu haasa'uun jaalladhu feetu haadha koo taata gaafa mana kontoraatii baddu isa si balleesse moo yeroo si gaafadhu waan ragaa qabu si gaafadha ilaa dhaggeeffadhu ammas isa si baase moo hojiin dadhabe jennaan ofii keetii baatee ijoollee wayii bira dhatte gabaabsi waan tokko na somnaa akkuma si dhaabsee dubbii kee soba tukkaamsee si geggeessa jechuudha ummata waan ani qaba mubee naani jedhi gaafa mana talabaatii baate ofii keetiif makiinaa kontiraata qabattee mana ijoollee wayii deemte moo isatu mana talabaatii si baasee mana isaa si geeffate gabaabaa deebii gabaabaa Sijammalan makina mana kontraatati qabadhee makina kontraataa qabadhee sin baane ani kamiin bahee jedhee isayyuu ittiin haasa'aa dhufee toon ittiin haasa'aa jiru ijoollee wayii biran si geessaa jedhe ijoolleen sun ati bira na geessitu shamarran immoo dhiiraan jedheen shamarranii naan jedhe hayyee rakkoon qabu mucayyoon tokko maqaan ishee siifan jedhamti nama jimmaatii mana kontraataa wajjiniin hojjenna hin bahimmee haafuu akkasumatti jaartii kana gangalchii naan jette lakkiin ba'aan jiraan danda'u jaartii kana gangalchuu dadhabeeraan jedheen itumman ittiin haasa'aa jiru mee mucaa kana dhiisite adeemti isaan ittiin tolle nama biraa haasofsiisii naan jette achiin mucaa wayii mucayyoo biyya keenyati ishiin mucatti biyya keenyati mucaa biyya dhaabbadhu sin haasofsiisu isatu mana talabaatii si baase moo situ badee mana ijoollee durbaa dhaqe gaaffiin koo adiidha isa natette waan asitti deessu qaba lakki ofiifan ba'e mube aga maan ila mana kontraatatti kan hin bahee dhaqe ofii kiyyaafan bahee dhaqe mubaarik na dhaggeeffadhu dhaabbadhu deebiira ummata keenya hubadhaa mana talabaatii yeroo baatu inni dubbii yaa rabbii cubbuu nu naasofsiisin lakki ilmoo koo duudaatti maal abbaa keessaniiti jette cubbuu fudhee galaan an cubbuu fudheen galuun abbaa barbaade
tokkoffaa utuma siin lakki jette utuma siin lakki sanna baasette ragaa sirriitti fiduu fadha. Raguma isin ijaan argitan jechuudha la. Ilaala ragaa isin ijaan argitan yoon isin hin fidin kijibaa natti tufa anatti dhaggeeffadha. Mana xalabaatii jedhe sila yeroon ibsu. Mana xalabaatii akka ilma Oromoo tokkootti dubartii tokko hojiin itti jabaannaan dee ofitti fuudhee ka'ee manatti gudee jedhe. Yaa Rabbi naa dhiisi dubbiin akkanaa miti. Mucaan sun yaa Rabbi yoo jedhe cubbuun irraa qaba jechuudha. Tokko. Erga baatee kaatee ijoolleedhaan walii galuu diddee achirraa baate eessa deemte? Deebii qaba akkuma. La hojii isumatu naa fidedha. Hojii naa fidee bulii badee guyyaa 16tti hojiin dhaabbata. Mubarak wayifan sin jira geeffadume akka jalqabdeen akkaataa Marcos dhiifamaa wajjin Marcos dhiifama naa ta'a waan mana kana dhufe nan gana qophaa kiyya obboleettii kiyya jaalalaan wajjin jiraattan moo hin jiraanne na gudee deegatti Mubarak waan barbaada yoo isin ergan jaalalaanii miti inni mana hojiin si galchanaan jedheeti mana Ragaa viidiyoo yoon erge malee dubartii tokko quban qaba. Jaalalaan qoy baaba. Gatee sararri nuti qabadhaan jedhee man. Nan hoggana kalas mana ammaa akkas. Jaalalaan waliin jiraattan moo hin jiraanne? Na gudee jechuun. Wanni jaalalaan wajjin jiraanne wanni tokko hin jiru. Wanni jaalalaan wajjin jiraanne wanni tokko hin jiru. Sagalee sana linaaf jaalalaan wanni wajjin jiraanne wanni tokko illee hin jiru. Hojiin si galchanaan jedheeti chaarjaa guyyaa 16 bichaan bulee ambadeetu iyyuu guyyaa 16 manni mana kiristaanati ijoolleen mucaan na badi achi dhaqinaan jettee lakkoofsa naa keete illee ijoollee biyya kootiiti guyyaa 16 godha hojii fidee waddanyaa isaa makiinaa fidee kootti hojiin si geessanaan jedhee anarraa iyyuu koomishinii nyaatee mana sana na galchee sanaan booda immoo na dhukkubee yennaan koottu naan jedhee ka'ee mana eessa na geessite. Siifan akkasiisitti mattetti. Siifan akkasiisitti mattetti mana kontoraataa birrii 1,000 irraa fudhatee baase miti. Nan sobee. Yaa akkasuma jetti 1,000 nama. Yaada ishee harkatti hin qabin yaada ishee Fudhaa galaa dhimmicha. Inni rufetini mubee qoy. Hilis Mubarak. La. Dhimmi kun nan laallatu ana. No, hin baasin ka Fudhaa galaa. Balaas faqaa fudhaa galaa dhimmichi ana laallatu. Dhimmichi nan laallatu. Mubarak hin ariifatini atamma waa tokko Dhimmichi ana laallatu yeroo jedhe. Ufaan uraaba. Dhimmi kun laallatu abbaan isin laallatu. Rukutamuun kootu iyyuu Mubarak please dhaggeeffadhaan rukutamuun kootu obbaa keessa dhiitamuun kootu iyyuu kanarraan kan ka'e. sagalee gaafa Naggeeffadhu baabaan uradi dhaabbadhu si amaneeraan yeroo dhuftee sagaleen sin dhaggeeffachiisa jettu achumaan keessa gadi galeetti maaltu ergamaa jedhee laaluu eegale sagalee keessa nan beeka dhibbaan sirka jira obboleettii koo nama jaallachuun cubbuu miti waan gootan jaalalaan gootani ragaa haga inni si ammatee muuziqaa irratti hidhamee dirasi sitti hima ati waraabitta inni waraabaa hin beeku sadaa jettanii waliin bashannana shiishaa waliin tuuxaa mukayyafaa milikkita sitti himu waa'ee mukayyafaa tabalaasha'u jiidhaa maalii waa hundasaa viidiyoo ati hin beekne kana nama dhiyeessuu jennaan siifan hin dhiyeessinaan jetti kan dingata waraabante kan itu ati hin beekin viidiyoo ati utuu hin beekin ilmi dhiiraa dubartii eeggadhaa dhiirri keenya bofa afaa jalaati keessattuu warri fireendii gaafa rabbii sodaachuu dhiisee dhiirri fireendii si godhatu osoo sin fuudhin gaafa fireendii si godhatu bilbila meeqa qaban siniin jedhi meenaa barreessaa warri hordoftoota tokko dubartoonni warri gosa koo fudhatan dhiirri bilbila meeqa qaba barreessaa dhiirri bilbila meeqa qaban siniin jedhi sadii akkasi tokko kan akkatti qabatee yeroo si bira taa'u si wajjin kolfu geemii ittiin taphatudha tokko kan bilbilatti haasa'u tokko immoo kan dhokseetiin si waraabu siin jedheera dhiirri gaafa fireendii si godhatu
ragaa wayii dhiifatu malee akka barbaade si wajjin hin jiraatu siin jedheera. الله ربي يا جبا خالق ولانا جبا يا جبا جبا سداني كموت انتسان قدانه